sii kaase faarfannaan dheebuunsaa gara koo dhufuu kan inni jalqabee baroota 99 siin jedheera. Faarfannaan jiruu jalqabaatiif gara koo dhufe beekta'anii ijoollummaatti tajaajila ola deemtotaa wajjin waan hin jalqabee fi tajaajila waan hin qabuu fi tajaajila koo sana nan qanansiifadha. Faarfannaan yeroo jalqabaa gara koo dhufe nan yaadadha. Tajaajiluun koo bu'aa qaba. Faarfachuun koo osoo bu'aa qaba. Keenya naganni guddaadha innis waaqessuudha kan jedhu faarfannaa koo jalqaba irratti yeroo jalqabaaf gara koo dhufeedha. Faarfannaan sun ammallee nan jaalladha bar. Meemee yeedaloosaa wajjin al tokko. Yeedaloosaa wajjin yeroon sii jedhu tajaajiluun koo bu'aa qaba. Faarfachuun koo osoo bu'aa qaba. Tajaajiluun koo bu'aa qaba. Faarfachuun koo osoo bu'aa qaba. Keenya naganni guddaadha. Innis waaqessuudha. Keenya naganni guddaadha. Innis waaqessuudha. Isa jedhudha. Faarfannaan kun albeemii jalqabaa keessa jira. Albeemii jalqabaa hojjechuuf gaafa dhufu akkuma burqaansaa jalqaba gara koo dhufe faarfannaa jalqabaa ta'e harkaa ba'e. Inni kun keessa jira. Albeemii jalqabaa keessa jira jechuudha. Okay. Mee akka faarfannaan sii dhufeeni ati yeroos kwaarii keessa turte osoo gara kwaariitti hin dhufin immoo utuuti amantaa tokko taatee jirtu si dhufe faarfannaan. Faarfannaan kan inni naa dhufe ani akkuma sila sii kaase maatii koo wajjin gara mana qulqullummaa erga naqee booddee kwaarii ola deemtotaatti hin dabalame. Kwaarii ola xinnummaa keessa yeroo hin jiru kwaarii ola deemtotaatti gaafa hin dabalamu achumaan kwaarii ola deemtotaa geggeessaa na godhanii kanaaf argitee mul'anni natti dhufu yeroo hin ciisus yeroo hin ka'us yeroo sana faarfannaama qofa dhimma mana waaqayyoo qofa. Kanaaf utuun kwaarii ola deemtotaa keessa jirudha beektaa faarfannaan kun kan natti dhufuu jalqabe. Achii ka'eetan guddachaa madeeme. Okay. Akkeettiin guddachaa erga dhuftee mee kaasetti jalqabaa meeqa hojjette? Kaasettii koo jalqabaa akkuma sila kaasu 1999 faarfannaan natti dhufe natti roobe. Inuma roobe natti baay'ate ola deemtotaas geessee isaanis dhumuu didee haaraa maaraan natti dhufa beekte. Gaafa kana sagaleen yookiis ergaan faarfannaa kee gola nama hundumaan galcha kan jedhu waldaa kiristaanaa irraa natti dubbatama beektaa atuun ijoollee ta'ee jiru jechuudha. Gaafa kana silumaa fedhi isaanas keessas waan jiruu fi gara waaqayyoon adda baasee kadhachuuf tan dhufe gaafa kana kaka'umsa istuudiyoo jalqabu bara 2000 jalqabe waaqayyoon na gargaare baruma 2000 sananii kaasettii koo jalqabaallee raawwadhee mata duree muummeen koo mirgiste jedhu. Faarfannaan sii dhufee faarfannaa argattee waggaa sadii booda jechuudha. No waggaa tokko booda. 99 natti dhufee 99 natti dhufee faarfannaan koo kaasettii jalqabaa bara 2000 kan inni gabaarra oole. Mee akkamitti milkaa'uu dandeesse? Amma baay'ee faarfattoota keenyaaf faarfannaa hin barreessitu garuu gara kaaseta hojjechuutti baay'ati waan rakkisuu fi mee ati akkamitti milkaa'ina guddaa kana argatteerus? Dhugaasitti nuuf yoo ta'e milkaa'ina waan hundumaa kana kannaa ta'e naman himadhu namni kamiyyuu hin jiru. Waaqayyoon ni madda isa hangafa milkaa'ina kootii ta'ee jechuudha. Saatii sanaa yeroon baay'ee ijoollummaa keessa jiru annamaa wajjin illee haasa'ee wantoota tokko dubbadhee toora galchachuu yeroon hin dandeenye keessa waaqayyo waan dubbateef jedheen waldoota kiristaanaa keessa jiru waldaan kiristaanaa keessa jiru haasofsiise waldaan kiristaanaa keessa jiru abdii guddaa naa laatte akka kanaan na milkeessuu dandeessu ergan gara mul'ata koo kana dhibba keessaa dhibba itti nyaatamee keessa lixuutti dhufee waldaan sun akkana jalqabsiisuuf kaate ta'uu diddee.
gaafa kana maatiin koo maatii miskiina ta'anii utuma jiranii namoota hojii waaqayyoo jaallatan hinaaffaa hojii mana waaqayyoo waan qaban hinaaffaa hojii mana waaqayyoo duwwaa miti beektaa iddoo kan biraallee ani isaanii fi mucaa tokkicha waan hin ta'eef ilma tokkicha ijaan ta'eef argitee karuman ittiin xinnoo ol jedhuuf waan barbaadaniif maatii waan danda'an hundumaa irratti dalangeessanii gara hojii kana akka dhufu na godhanii akkamitti achi ka'ee gara istuudiyoo akka hin ga'e yoon sii kaase halkanni kun guyyaan kun nu ga'uu hin danda'u milkaa'ina kootiif hangafa inni ta'e garuu waaqayyo jechuu barbaada. Waaqayyoodha. Mee faarfannaan siin akkamitti sitti dhufame siin akkami? Jechuun amma faarfattoonni tokko sagalee nagahee jedhu tokko immoo walaloo barreeffamanii arge. jedhu tokko laphee keessatti na guuteedha mee ankee akkamii? Amma gaa akkaataa lamattan si ibsa. Tokko isa duraa yoo na gaafatta ta'e inni duraas adeemsa mataasaa qaba akka itti natti dhufu. Amma xinnoo isarraan irratti jijjiiramee jira. Yeroon gara faarfannaa jalqaba natti dhufuutti ka'ee dhuguma sitti mufte jennaani wanta inni irraanfanne keessaa Ispiikerii isa waldaadhaa ittiin tajaajilaman beekta. Isa faan abjuu fa'iin arga beektaa akkuma waldaa majalaa isaa faarfatu. Sigalee waldaa majalaa faarfataa isuman argaa faarfannaan faarfatamu sun garuu faarfannaa kanaan dura jiru miti. Isuman irra deebi'ee barreessaan immoo. Isa qoy ispiikerii kana keessaa faarfannaa keessaa. Faarfannaa man dhagaa akkuma waldaa majala jirutti jechuudha. Isuman barreessa. Ganama gaafan ka'u akka waan namni fidee natti kenne akka faarfannaa haaraa ta'een harkaa ba'a beektaa. Okay, sagalee dhageessaa jechuudha. Sagalee dhageen barreessa. Amma garuu adeemsa keessaa tajaajilli koo gara tajaajila wangeelaattis dhufeera. Isa booddee kaamna. Naa gala. Kanaaf maal siin jechuu barbaadeeni? Yeroon saba tajaajilee bu'u barsiisaan sagalee waaqayyoon tajaajilee gaafan bu'u kan si garramu gaafan galu walaloowwan sanaa hundi isaa dhufee na dura nama wantan jedhee saba barsiisaa oole qulqullummaa irratti saba barsiisaa oole yoo ta'e Afnaa gara qulqullummaa matee na dura dhufa. Amma gara booddee kana. Gara amma yeroo irra jiru kana. Keessumaa amma faarfannaa nama hojjechaa jiru wajjin booda kan walitti deebinu akka jirutti isuma madarakiitti sabatti dubbadhu walaloon sanatti dhufa. Akkasittiinitu faarfannaan na guuttatiin jechuu barbaade. Mee inoon faarfannaa albeema meeqa hojjettee kan tura? Turteettallee naan hin jedhin gaa malee. Maal turteetu? Daddafeen hojjedhee faarfannaa hammammaatti albeema 2 baaseera. Albeema 2 hojjedheera. Inni tokkoof muummeen koo mirkiste muummeen koo mirkiste mee isa maal irratti jettee mata duree attamitti filattesa? Mata duree kana akka inni itti filadhe dhugaasitti yoo ta'e yeroo sana baay'ee iccitiin hafuuraa naa galee miti. Iccitiin hafuuraa bilchina hafuuraa irraa afaan naa galee hin filadhe utuu hin taane dhugaasaa yoon sitti maxxanuu taa'amni. Faarfannaan sun amma faarfannaan chikaa jedhama faarfannaan sun akka yeroo ammaatti. Yeroo sana Ispaanishii jedhu beektaa. Ispaaniishiin kun kabaroo fa'ii waan faarfattuuf argitii namni duukaa si raafama. Kanaafin faarfannaa sana waan namni raafameefan kana keessaa mata duree baafachuun qaba. Jedhemu fudhadhe sii galee faarfannaa kana keessaa immoo jechi adda ta'e anumatti deebi'ee mul'ate muummeen koo hin mirkise kan jedhu sana waan ta'eefan fudhe malee. Sii galeera? Mee sagalee anuu dhaggeessiftaa? Sagaleedhaan faarfannaa bara 2000 yaada. Yaada isine. Hin baddutu jedhanii muummeen koo mirgiste ulee rakkina see keessi koo nirkiste jirminarra ture lafa dha'eenarra mul'anni koo hafesichi immoo kanarra tokkitti iyyuu mitii natti baase caasaa anuu warra yoomansichi nan badhaasaa. Amantiidha beektaa yeroo. Maal abboonti adda? Abdiidha abdii faarfannaa yeroo sana. Ofirratti
tiraajee. Ofirratti raajjee. Ayintoon albeem lama biratti raagota tokko akka hojjetetti quba qaba.